Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Luugoo aanaa Dirree Nagayaatti konferansii waldaa dargaggootaa gaggeeffame. Konferansichi mata duree gurmaa'insa dargaggootaa cimaa sirna cimaaf jedhuun gaggeeffamee jira. Itti gaafatamaan gurmuu dargaggootaa aanaa Dirree Nagayaa dargaggoo Mariid Gabii barreeffama mariif dhiyeessan keessatti ijaarsa biyyaa keessatti gaheen dargaggootaa maal ta'uu qaba kan jedhuu fi akkamitti dargaggoonni gama dinagdee fi hirmaannaa siyaasaa keessatti qaban cimsuun fayyadamummaa isaanii gama hundaan mirkaneessuun danda'amu irratti konferansii gaggeeffame ta'uu himan. Miseensi waldaa dargaggootaa keenya sadarkaa gara jallaatti jiru ijaarumsa isaa cimsee gurmaa'insa isaa cimsee iddoo dargaggeessi keenya keessatti jira waan ta'eef iddoo dargaggeessi keenya dinagdee itti of ijaaru waan ta'eef iddoo dargaggeessi keenya siyaasa isaa itti cimsatu waan ta'eef kanaaf miseensi waldaa dargaggoota keenyaa keessatti ijaaramtee gurmooftee qandoomtee tokkummaa saba keenyaa tokkummaa gaachana keenyaa gurmuu dargaggootummaa keenyaa kan itti agarsiisnudha. Kana keessatti dargaggeessi keenya siyaasa isaa dinagdee isaa hawaasummaa isaa sadarkaa miseensummaa waldaa dargaggootaa kana keessa cimsatee gara dinagdeetti ce'a jechuudha. Kaapitaala isaa iddootti guddifatu jechuudha. Hirmaattonni konferansichaa barreeffama mariif dhiyaate irratti yaada kennaniin gurmaa'insi waldaa dargaggootaa cimuu akka qabuu fi rakkoolee hawaasa dinagdee dargaggootaa furuufis xiyyeeffannoon kennamuufi akka qabu gaafatan. Waltajjiin addaa kun baay'ee miira gaarii qaba. Baay'ee nutti dhagameera. Maaliif tokkoffaa irratti dargaggoon akkasitti gurmaa'anii dhaabaaf paartii keenyaaf akkasitti waltajjii irratti hirmaachuun kun hiika addaa qaba. Inni biraa immoo dargaggoo kanaan dura gama siyaasaatiin deeggarsa mootummaa godhanii mootummaa kana kallattii adda addaan deeggaran dinagdeen akka deeggaraman dinagdeen akka guddatan mootummaan itti xiyyeeffatee waldaa dargaggoo godhee waldaa dargaggoo kanaan dura konferensii addatti godhee hin beeku kun yeroo jalqabaati. Kanaaf gammachuu guddaa qabna. Waldaa dargaggoo keessatti ijoolleen gurmaa'anii kallattii hedduudhaan dinagdee adda addaa irratti hirmaannaa adda addaa waan godhaniif faayidaa fi fayyadamummaa dargaggoo malu ni argatan jedhee yaada. Gaafiin ijoon dargaggoota yeroo kanatti baay'inni isaanii hojii dhabdummaadha. Hojii dhabdummaa karaa ittiin balleessan irratti mariin kan taasifamu jechuudha. Mariin kan irratti taasifamu marii nama abdachiisuu fi marii haala yeroo qabatamaa wajjin kan deemu jechuudha. Dargaggeessi keenya yeroo ammaa kanatti hojii dhabdummaa babal'atu kanaas carraa mootummaan gabbuusetti fayyadamuudhaan hojii dhabdummaan akka salphatutti yookiin akka badutti tattaaffii carraaqqii baay'eetu jira. Haa ta'u malee guutumaa guutuutti hojii dhabdummaan balleeffame jechuun hin danda'amu. Gurmaa'insi dargaggootaa jira, hin jiru hin jedhamu, hin jira, baay'eetu jira. Isa saniif immoo gara fuulduraatti wanti karoorfamee fi hin jira jedheetiin abdii qaba. Kana baay'ina keenyaan duuka dhaabbachuun har'a dargaggeessatu lafeetti cabee lubbuutti dhabee guyyaa har'aa kanaan ga'e wanta salphaatti irra darbamu miti kuni mootummaan keenya akka duuka irra jirus beekaa gurmaa'insi hin jira. Itti aanaan bulchaa bulchiinsa aanaa Dirree Nagayaa obbo Caalaa Wagii gama isaaniitiin dargaggoon lafee dugdaa biyya tokkoo humna jijjiiramaa ta'an hirmaannaa fi fayyadamummaa isaanii cimsuuf cichoominaan hojjetamaas eeran. Konferensiin dargaggootaa guyyaa har'aa gaggeeffamaa jiru. Kanaan dura dargaggoonni ijaarama biyyattii kana keessatti gaheen isaanii maal fakkaata akkamitti hirmaachaa turanii ijaarsa biyya keessatti gaggeeffamu kana keessaa immoo dargaggoonni keenya maal irraa fayyadamaa turan bu'aan irraa argatan maali bu'aan buusan maali kan jedhu akka waliigalaatitti konferensii kana keessatti gabaasni dhiyaate hojiin isaa waliigalli qoratamaa jira jechuudha. Dargaggoonnis ijaarumsa isaanii cimsuun hirmaannaa gama misoomaa nageenya fi siyaasaa keessatti qaban olaantummaan gahee isaanii baachuu akka qabaniis ergaa isaanii dhaaman obbo Caalaan. Dargaggoonni keenya tokkoffaa akkuma kanaan dura barame hojii siyaasaa keessatti hojii misoomaa keessatti hojii nageenyaa keessatti hirmaannaa ho'aa qabanii hirmaannan isaanii kun kan qorrooduun ta'in kana caala daran dabalee irra cimnee hojjannee aanaa keenyas magaalaa keenyas biyya keenyas kanarra dabarree ijaaruudhaa fi ceesisuudhaaf sadarkaa guddina biyya guddatanii waliin wal dorgomsiisuudhaaf gahee guddaan kan isaan irraa eegamu waan ta'eef kana keessatti ciminaan hirmaatanii hojiilee isaan irraa eegamu dirqama isaan bahuu qaban hunda akka ba'an dhaamsa dabarsuun barbaada jechuudha.